hangafa keessaa tokko kataaniif maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhamuun ka baay'ee beekaman Abdulkarim Ibrahim Hamid dhuma torban dabreerra Yemen keessatti du'aan boqochuu isaanii oduu dheengadda tamsaasame dabalee maddeen oduu adda addaarraa dhageessanii jirtu jennee yaadna dhaggeeffatoota keenya. Jaarraa abbaa gadaa baha Oromiyaa naannoo Gaaraa Mul'ataa ka jirtu ganda Mudiir Gooroo keessatti dhalatan. Qophiin addaa irraaf qabnu waa'ee isaaniitti fuuleffataa. Jaallanneen obboleessa isaanii qabsaa'ota jaallawwan isaanii fi gaazexeessaa ammaan dura isaan haasofsiise telefoonaan dubbistee jirti. Obboleessi isaanii Dr. Nasreddin Ibrahim gadda guddaa keessa jiranirraa kan ka'e ammaaf ibsa bal'aa nuuf kennuu hin dandeenye garuu akkana jedhanii turan. Guyyaan inni itti akirame yookiin du'e Maarchii 3 bara 2013. Dilbata darbe jechuu. Eeywa akkas. Wanni isaan ittiin du'an hin beekamaa? Amma yeroodhaaf hin beekamu exactly akkamitti du'anii. Isin maatii keessaniif nama meeqa turtan? Nuti nama hedduudha. Abbaan kiyya warra hedduudha qabaachuu ture. Nuti hedduudha lakkoofsaan 36 ni kana. Jaarraa abbaa gadaa gara warra hangafootaa moo gara warra gidduu garam jirure? Umriidhaan toora amata 72. Gara warra hangafootaatii jechuu? Obboleessa keessan kanaa wajjin walitti dhufeenyi qabdan kan akkamiiti? Mexinnooma seenatti maa? Walitti dhufeenyi nuti qabnu gartee akkuma ilmi namaa hundi hariiroo obboleessummaa qabna. Waanuma sanirraa rarra'e jechuudha. Dura. Waan addaa obboloota keessawwan biraarraa kan hin argine kan jaarraa abbaa gadaarraa qofa argattan maayin? Inni nama uumaadhaan hedduu nama gartee nama jaalatu. Nama umrii fi wantaan addaan hin baafne namu xiqqaas guddaas walqixa jaalata jechuudha. Ilma namaa hundaafuu jaalala qaba. Jaarraa abbaa gadaa ijoollee qabu maatii qabu? Ni qaba. Ijoollee 2 qaba. Waa'ee awwaalcha isaanii eessatti akka ta'e yoom ta'uuf akka deemu waan naa ibsitan qabdu Dr. Nasreddin Ibrahim. Awwaalcha isaanii yoo Rabbi jedhe guyyaa Jimmata boru bakka gartee naannoo Calonqootti ta'uu mala. Akkasii guyyuma keessa taha ammaaf hanganumaan harkaa qaba. Dr. Nasreddin Ibrahim deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Galatoomna. Namoota jaarraa abbaa gadaa waliin qabsoo keessatti wal beekna jedhan keessa obbo Araarsaa Biqilaa akkas jedhu. Jaarraa abbaa gadaa kan walitti dhufne bara 1977tti jaatamoota keessa qabsoo bilisummaa Oromootiif kannee dargaggoota Oromoo hundaaf fakkeenya guddaa ta'ee obsaan murannoo jabaadhaan of kenniinsa hiriyaan qabne qaamaan waliin lollee waliinis qabsoofnee rakkina hedduullee waliin keessa qaxxaamurree qabsoo hidhannoodhaa kan jaalalee qilxuufaan irraa wareegaman qawwee sallannii lafaa kaasu isa fakkeenya godhannee nutis akkasumatti jaalawwan biraatii wajjin iddoo inni nu saaqetti nutis dhaynee waliin qabsootti fufne jechuudha. Iddoon saa'es? Harargee bahaa Sulula Gobeellee jedhama lafti. Jaarraan uumama isaaniitiin mee namatti attamitti ibsitu? Nama of kennee sabboonummaa oromummaadhaa qabu. Uummanni Oromoodhaa uummata biyya isaa keessatti akka nama lammaffaatti jiraachaa ture. Kanaaf uummanni kun uummata yoo ijaarame yoo sossoohe wayitti bahuu danda'u lafa jiidhaa qaba. Bara dheeraa kana gabroomee jiraachuun qabu jee nama murannoo cimaa qabu. Nama yoo ijaaramne wayitti bahuu dandeenya yoo lolle wayitti bahuu dandeenya. Of taanee yoo hojjenne wanni nuti argachuu hin dandeenya hin jiru jee nama ofirratti amantee guddaa qabu jechuudha inni. Qabsoo isaan qabsaa'aniif hagam milkaa'e jettanii amantu? Guddaa milkaa'ee ilaala maalii bara jaatamoota keessa bara dukkanaa jechuu dandeenya. Oromoon akka Oromootti of beekee aadaa isaa, seenaa isaa, biyya isaa, afaan isaa kana hundaa'u akka qabaatuu fi uummata of danda'ee waa hundaanuu guutuu ta'u saba guutuu ta'uusaa jalqabatti dadhabeetitu arraan sana kunoo dargaggoota Oromoodhaa hundaa'u sadarkaa dagaagina afaan Oromoodhaa irra jiru yoo laalle biyyi Oromoodhaa eessa yoo jedhamee gaafa duraa hin beekamu arrammoo teessuma lafaatiin ni beekama jechuudha. Kun hundinuu gaa fakkeenya jalqaba saniitiin jaatamoota keessa waan jalqabame irraa egaa kunoo wanni kun akkaan laalutti bu'aa guddaatu argame jeetiin laalaa jechuudha. Har'a isaan du'aan boqochuu isaanii kana maaltu isinitti dhaga'ama? Waan irratti dadhabaa turan sana osoo firii isaa aga xumuraatti arganii hawwii keenya guddaa ture. Seenaa hojjetanii waan dabraniif akkuma nama jiruutti ilaallaa jechuudha. Seenaa boonsaadhaan yaadatamu maatiiwwan isaaniitii fi akkasumatti warreen qabsaa'onni jaarraa abbaa gadaa
beekan hundinuu akka jajjabaatanii akkasumatti sabrii fi imaana isiniif haa kennuu jabaadhaadhaa kan dabarsaa fi jechuudha. Namni biraa yeroo dheeraaf waliin turre jedhan immoo obbo Galaasaa Dilbooti. Jaarraa Abbaa Gadaa jalqaba kan wal baran bara 1975 Somaaliyaa Moqdishootti. Bara 1969 keessa jaallan isaanii ilmaan Oromoo Edenitti leenjisa fudhatanii wajjin hidhataniitu biyyatti galanii daangaa Somaalee irratti mootummaa Somaaliyaan qabamanii waggaa 5 guutuu mana hidhaa keessatti dararaarra turanii bahanii egaa waan itti aanu eeguutti jiranii Somaaliyaatti walitti dhufuu dandeenya. Yeroo sana isaanii jaarmiyaa Oromoo sakam hoogganu turan? Jaarmiyaa Oromoo addaa hoogganan hin qaban maquma bilisa baasaa Oromoo jedhuun akkuma adda bilisummaa Oromoo jedhu tokkottiti ijaaramanii biyya seenanii qabsoo hidhannoodhaaf deeman. Yeroo dattanii wal argitan jaarraa Abbaa Gadaa saba isaaniitiif nama attamiiti obbo Galaasa? Jaarraan sabboonaa guddaadha. Warra qabsoo saba keenyaa keessatti hangafummaa waamaman keessaa kanneen tarree duraatti argaman keessaa nama tokko. Nuti jalqabaa yeroo walitti dhufnee arginu sabboonummaa reefuu nu keessatti dagaagaa jiru haala cimsu tokkoon nama sitti dhiyaachuu dandeettii qabu. Cunqurfama saba Oromoo irratti ga'e himuu irratti Oromoon immoo haala isaa jijjiiruudhaaf dandeettii akka qabuu fi dhiibbaan karaa fedheerra jiraatullee hin danda'a nama jedhudha. Sabboonummaan kun maalirraa madda jettu obbo Galaasa? Tokko haaluma cunqurfama uummata ofii hubachuudha. Lammaffaa immoo jaarraan dargaggummaa isaatiin haala Oromoon keessa jiru naannoo isaattis dhageettii biraatiinis babbarateen jalqaba dhaqee socho'ii Oromootaa kan qabsoo hidhannoo jeneraal Waaqoo guutuudhaan geggeeffamutti dabalame falmaa keessattis hirmaateen cirraa gadi ba'ee erga gadi ba'ee immoo seenaa qabsootaa adda addaa arguuf carraa argatee ture. Egaa akkuma beekamu adda bilisummaa Islaamiyaa hoogganaa turan miti isaan? Wal dhibdee dhaaba keenya keessatti argameen dhaabbii akkuma ilaalcha poolitikaa tokkotti qabate malee jaarraan jalqabas yeroo walitti dhufnus saboodas yoo ta'e sabboonummaa Oromootutti caala amantii miti gandas miti Oromiyaa kan jedhu tokko nama qabudha jechaadha. Kanas immoo kan ragaa ta'u yeroo dhibdeen adda bilisummaa Oromoo fi AFLO gidduu ture yeroo dheeraaf deemaa ture akka furamu yaaliin godhame keessatti nama qooda guddaa fudhachuudhaan lamaan keenya walitti dhufuu isarras dabarree humnoota bilisummaa Oromiyaatiif qabsoo godhan akka agoobara tokko ulfoo jalatti walitti dhufan gochuu keessatti nama qooda olaanaa taphate ture. Anatti akka nam tokkotti hin irraanfatamne yeroo rakkinaas yeroo bal'inaas waan amanee ka'etti itoo of duuban deebi'in darbe jaarraan. Akkuma hiriyoota isaas bakka adda addaatti wareegamanii yaadatamaa jiraatudha. Jaarraa Abbaa Gadaa waliin gaaffiif deebii gaggeessee ka ture gaazexessaa Jaafar Ali gama isaatiin yaada kenneen. Jaarraa Abbaa Gadaa umrii manguddummaatiin waan taa'ee jalqabe taa'ee fixuu hin danda'u ol ka'ee fixa. Namni kaduu ittiin fakkaatu hamilee nama qabu tokko. Eessatti argiteen ati? Ani jaarraa al-sadiin arge 91 akka warra Awurooppaatti Bisidiimoo Bahara Oromiyaatti achiin booda Dirree Dhawaatti maayyi immoo bara 2008 Yaman deemeen waraabeen maxxanfamee jira argituun beeyne ji'a tokkoof waliin ture ani bara 2008 Yaman sana. Yeroo sana fayyaan isaanii attam ture? Yeroo sana fayyaa qaban garuu blood pressure dhiibbaa dhiigaa hamaa qabanii sukkarri hedduu rakkisaa jira gaaraa deebi'anii waan ta'aniif furdin isaanii waan hidhaateef kanaaf fayyaan ittiin dhagamu hedduu akka duritti fayyaalessaa miti garuu nama fayyaa qabu nama gaafatan gaara deemuu barbaadu tokko ture. Isaanii wajjin gaaffiif deebii gaggeessuuf kan sammuu kee keessa dhufe yookiin kan yaadde maaliif? Beektaa namni kun seenaa dheeraa qaba. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun abaabuun isaa lola Arabaa kan Oromiyaa weerare the Turko-Egyptian War jedhamu bara 1870 keessa sanitti harkan kenninu jedhee warra waraana Rauf Paashaa waliin osoo loluu kufe magaalaa Hararitti. Akaakoon isaa immoo Ibroo Shaxaa weerara Minilik lammaffaa lola Calii Calanqoo irratti
nama waraana san hoogganu nama lamadaa ture Bakar Fawaarii fa'aa wajjin nama achirratti kufe garuu abbaan isaanii Nugus Haile Sillaasee waliin jiraatu Fitoraarii ture. Jaarraan ammoo kan abbaa isaa tarkaanfatee gara akaakoo fi abaabuu isaatti namachi tarkaanfatee fedhu ministeera ta'uu fedhu waan fedhu ta'uu danda'u gaara nama seenee keessumattuu kan uume kan ijaaree fi hoogganaan duraa kan waboo isa jechuudha. Kanaafin seenaa namicha kanaa dokumentii godhuu barbaade. Isaan har'a yeroo du'aan boqotanii jiran kanatti gaaffiif deebii sana gochuu keetiin maaltu sitti dhaga'ama? Haalaan na tasgabbeessa. Seenaa na dandamachiisa. San hojjechuun seenaa isaan hojjetan keessatti qooda gumaachuu kiyyaatu natti dhagame ittiin boona kana. Ati akka gaazexeessaa tokkotti gaaffiif deebii irrattis haa ta'u isa booda ergaa jabaan isaan dubbatan kan si keessa jiru maal? Waan si ajaa'ibsiisu waan yeroo san dhaammatanii fi kan amma dhaammatan tokkuma Jaarraa Abbaa Gadaa. Takka ilmaan koo amaanaa ilmaan koo adaraa jedhaniin beekan amaanaa qabsoo dhaammatan. Kanaaf gaafa san hoggaa waliin taphannu hoggaa waliin nyaannu dabarsinu hunda dhaloonni haareen har'a akkatti Oromoon faffaca'ee kun maal jedhamee kun maqaa adda addaa baafatee walitti duuluun kun hafee akka dur isaan godhanitti Oromoon falmachuu akka qabu dhaammatan. Fakkeenyaaf maal jedhanii osoon gaara keessaa lolu yoon achitti du'e qabsoon itti fufti. Yoon asitti du'ellee reefka koo keessaatii bakkuma calii calanqoo jedhamu sanitti lafee murtii guutootii wajjin walitti ida'a. Kajuu dhaammatan maaliif Jaarraa Abbaa Gadaa biyya deebi'ee lolee lorarra du'uun yookaan reefki isaa galuu jechuun qabsoo biyya deebisuu jechuudha karaa kaaniin. Kana dhaamsi isaanii. Waa'ee awwaala isaanii waan beektu qabda? Gara biyyaa akka deebi'u murtaa'eeti jira. Namni gariin calanqotti haa awwaalamu. Gariin ammoo wataritti haa awwaalamu hajjuu qabanii watar biyya abbaa isaaniiti biyya Fitoraarii Ibraahim Hamzii mana jireenyaa jechuudha. Gariin ammoo lakki bakkuma fedhii isaa sanitti calii calanqoo sana haa geessinu hajjuu jira. Biyyatti awwaalama kun dhumee jira. Sirna awwaalcha obbo Jaarraa Gadaa kan ilaaleen jimaata borii ta'uu obboleessi isaanii kan ibsan ta'us maatii keessaa hangi tokko immoo jimaata borii kan milkaa'u hin fakkaatu jedhaniiru. Maraafuu jajjabina hawaa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaadha.